Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan. Hordoftoonni chaanaalii keenya Wangeel Tuubii akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni Abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechaa. Guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufiinsaa gaaffii miseensa hordoftoota chaanaalii keenya irraa nu dhiyaate deebii bal'aa qabannee dhiyaanneerra. Innis maalidha? Yeroo darbe akkuma dubbanne onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'amaayii kan jedhudha. Onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama moo hin danda'amu? Isa kana manni amantaa keenya ergaa maalii nu dabarsiti? Maal nu barsiisti? Maal nu gorsiti kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Barnoota kana hanga dhumaatti hordofuudhaaf gaaffii yeroo hundumaa karaa keessanis karaa namoota biroos ka'u deebii bal'aa kan itti argattan ta'uusaa beektanii hundumti keessan viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofuudhaan warreen miseensa haaraa chaanaalii keenyaa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan warreen immoo miseensa taatanii nu hordofaa jirtan galatoomaa jechaa sheerii fi laayikii gochuu akka hin daganne. Guyyaa har'aa kana fedhaaf jaalala Waaqayyo yoo ta'e kan barsiisu Waaqayyoodha. Kan gorsu Waaqayyoodha. Namoonni hedduun keessan nu hordofaa akka jirtan, bu'aa guddaa buufachaa akka jirtan, firii 30, firii 60, 100 buufattanii gara fuulduraatti jireenya keessan keessatti hojiiwwan afuuraa garaagaraa hojjechuudhaa fi qormaata kallattii garaagaraa isin quunnamu hunda darbuudhaaf dirqama wangeelaatiin bilchaachuun, wangeela barachuun, wangeela dhaggeeffachuun hojii keenya yeroo hundumaa, barmaata keenya yeroo hundumaa taasifachuudha kan qabnu. Namoonni baay'een keenya wangeela jireenya godhannee ittiin jiraachuudhaaf baay'isne hin argamnu. Kan nu qana'u, kan nuuf milkaa'uu fi kan nuuf mijatu adeemsa addunyaa, hojiiwwan addunyaa garaagaraa hordofuudhaaf karaa toora sooshaal miidiyaa namoonni hedduun keenya deemaa jirra. Minaalbaata wangeelli hojii keenya yeroo hundumaa haa ta'u, hundi dallabaa ta'uu hin danda'u, hundi tajaajilaa ta'uu hin danda'u. Haa ta'u malee lafa jiru irratti, bakka jiru irratti hojii wangeelaa hojjechuu fi hojii amantaa fi wangeelaa wal simsiisnee deemuudhaaf dirqama wangeela dhaga'uu qabnaadha. Kaayyoon chaanaalii kanaas isa kanadha. Amma danda'ametti qooqa beeknuun, qooqa dhageenyuutiin barumsa dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28:13-19 gubbaa irratti akkuma dubbate deemaa hormoota hundumaa maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin cuuphaatii duuka bu'oota koo yookiin immoo bartoota koo taasisaa jechuudhaan gooftaan keenya akkuma dubbate nutis wangeela Kiristoos isa dhugaa, isa jiraataa bara baraa ta'e sagalee isaa, isa nyaata bara baraa ta'e sagalee isaa addunyaaf dabarsine namoonni akka itti fayyan, namoonni akka itti jiraatan, namoonni akka itti deddeebi'an gochuun dirqama keenyas dirqama mana kiristaanaa keenyaas waan ta'eedhaaf egaa hundumti keessan akka nu hordoftan abdii guddaa qabaachuudhaan inni biraan chaanaalii kana deeggaruudhaan gaafa jennu ilaaluudhaan woochaariin keenya akka guddatu ilaalchi isin ilaaltan sabiskiraayibiin isin biraa argannu tokko gama keenya nu deeggaruu fi nu cimsuudha waan ta'eedhaaf akka irratti hirmaattan jecha. Onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama moo hin danda'amu? Hin danda'ama yoo ta'e akkamittidha? Hin danda'amu yoo ta'e furmaanni isaa maalidha kan jedhu hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo hubattan barumsa guddaa akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Galatoomaa jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kana ka'umsa dubbii keenyaa yookiin immoo ka'umsa dubbii sagalee Waaqayyoo kan taasifannu wangeela Maatewos boqonnaa 17:20 gubbaa irratti akkas jedha. Amantaa yoo qabaattan, yoo shakkuu baattan, tulluu kanaatiin asiitii ka'iitii gara gamaatti ce'e yoo jettan isiniif deemaa jedha. Hunda dursa amantaa jechuun namoonni baay'een amantaa qabna jechuu danda'u. Namoonni baay'een maqaa amantaa qabaachuu danda'u. Amantaan bakka bu'aa maqaa isa waaqeffatanii gaafa yoo ta'e namni baay'een garuu
amanachuu hin danda'u yookiin immoo namni baay'een maqaa amantaa qabaachuu danda'a garuu amantaa jireenyaa garuu qabaachuu hin danda'u. Isa kanaaf qulqullichi abbaan keenya Maatiyoos amantaa yoo qabaattan tulluu kanaan asiitii ka'ii gamatti ce'e yoo jettan isiniif raawwataa jedha. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni baay'een amantaa isaaniitiin fayyanii jiru. Namoonni baay'een amantaa isaaniitiin du'a jalaa ba'anii jiru. Namoonni baay'een amantaa isaaniitiin jireenya bara baraa argatanii jiru. Fakkeenyaatiif Ibroota boqonnaa 11 gubbaa irratti gaafa ilaallu Abrahaam Waaqayyootiin amanee gaarummaas qajeelummaa ta'eetu isaatiif lakkaa'amee jedha. Kana jechuun Waaqayyoon amanuun jireenya bara baraa gonfoo bara baraa namaaf argamsiisa jechaadha. Amantaa yoo qabaattan jechuun yoo shakkuu baattan yoo amanattan jechuudha. Yoo itti jiraattan jechuudha. Amantaan nuti qabannee jirru amantaa maqaa otoo hin ta'in na fayyisaa, na jiraachisaa, na gaggeessaa, du'a jalaatii na baasee jireenya bara baraa itti argadha jennee amanuun amantaadha kan jedhamu. Amantaa jedhama. Isa kanaatiif qulqullichi Maatiyoos boqonnaa 17 gubbaa irratti amantaa yoo qabaattan tulluu kana asiitii ka'iitii gara gamaatti deemi yoo jettan isinii deema jechaadha. Tulluu kan jedhame maalidhaa? Biyyi lafaa kan nutti feete, biyyi lafaa kan isheen nu baachiste, ba'aan biyyi lafaa akka baannuuf nutti feete hundumaa amantaadhaan baachuudha. Tulluu kan jedhame sun immoo baay'ina rakkoo gidiraa nurra qaqqabee sanaati jechaadha. Walumaa gala yoo shakkuu baattan, yoo sodaachuu baattan, waaqan qabu amantaan qabu na fayyisa, na jiraachisa jettanii yoo amantan tulluu kanaatiin ka'iitii gara gamaatti deemi yoo jettan isiniif deemaa jedha. Kun kan ta'u hundumtu abbooliin keenya amantaadhaan waa hedduu raawwataniiru. Ibidda keessaa, bishaan keessaa, du'a jalaatii ba'anii jireenya bara baraa argataniiru. Kan ta'u hundumtu amantaadha. Namoonni baay'een amma akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti onlaayiniidhaan badii ofii, yakka ofii, cubbuu ofii himachuun hin danda'amaayi kan jedhu gaaffii yeroo baay'ee ka'uu fi barsiisonni yaada garaagaraa kan dhuunfaa isaanii itti laatanii jiru. Isinumaan deebisitan gaaffii gaafadha. Onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'amaa ilaata. Hin danda'ama yoo ta'e akkamitti? Hin danda'amu yoo ta'e akkamitti? Minaalbaata sagalee kana warreen dhageessan, sagalee darbu kana warreen isinitti dhaga'amaa jiru, biyya keessaas biyya alaas teessanii yaada kana hordofaa jirtan, yaada keessan karaa toora chaanaalii keenyaa gaaffii qabdanis nu kaa'uu dandeessu. Akka biyya keenya Itoophiyaatti, akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'amaa kan jedhu ni ka'a. Hin danda'amu. Akka seera mana amantaa keenyaatti hin danda'amu. Isa kana sababa tokko tokko nan dhiyeessa. Innis maalidhaa? Wangeelaa qulqullichaa abbaa keenya Luqaas boqonnaa 17 fi Wangeela Maatiyoos boqonnaa 9 gubbaa gaafa ilaallu deemaatii mataa keessan lubatti agarsiisaa jedha. Jecha kana kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosidha. Wanti beekuu qabnuuf, wanti baruu qabnu cubbuu keenya gaafa himamnu gara mana amantaa, gara lubootaa deemnee himachuun dirqama keenya waan ta'uudhaaf. Lafa jirru jiraannee bilbilaatiin abboolii keenya argachuun seera waan hin taaneedhaaf gaafa dhiyaannus gaabbii galuudhaaf gaafa deemnu jilbeenfannee lubicha biratti badii keenyaaf boo'icha imimmaaniitiin yakka keenya hundumaatiif
barumsa nuu kenne mara dhaabanne eenyummaa keenya beekne kan himannu qaamaan argamneetu. Gooftaan keenyas kanaafidha wangeela Maatiyos irrattis wangeela Luqaas irrattis deemaatii gara lubaa deemaatii mataa keessan lubatti agarsiisa jechuun dirqama gaabbii himachuudhaaf gara lubaa deemuun waan nu barbaachisuudhaaf gaabbii himachuudhaaf dirqama qaamaan bakka sanatti argamuun dirqama keenya tahaa jechaadha. Manni kiristaanaas kanarra dhaabachuudhaan iccitii baay'ee guddaa ta'e kana mootummaa Waaqayyoo itti gallu kana hidhaa cubbuu irraati, hidhaa biyya lafaa irraa, cubbuu biyya lafaa irraati kan itti fayyinuu fi dhiifama Waaqayyoo kan itti argannu iccitii guddaa kana iccitii gaabbiidhaan ta'uusaa manni kiristaanaa heera kana nu tumtee nu keessee jirti. Bara abbooliin keenya gaabbii galaa turanitti, gaabbii galchiisaa turanitti, gaabbiin yoom eegalame yoo jedhame bara abbaa keenya Addaam yakka irraa qabeetu. Addaam waggaa 5,500 gidiraa dhiphina keetti ture. Kunis bifa gaabbiitiin kan lakkaa'amu. Isaan booda warreen dhufan abboolii hedduudhaaf umuriin gaabbii kennamaafii ture. Kanatti fayyadamaa hin turre. Bara Loox jireenyi gaabbii kennameefii ture itti fayyadamuu hin dandeenye. Bara Noohis Waaqayyo umurii gaabbii kenneefii ture namoonni ittiin fayyadamne. Waaqni keenya Waaqa dhiifamaa, Waaqa araaraati, dhiifama kan namaa godhu waaqessina. Kanaafidha qulqullichi Daawit Waaqayyoon galateessaa inni abbaa dhiifamaati, dhiifamni isaas baraa hanga baraati kan jedhee dubbateef. Inni biraan boo'icha Ermiyaas boqonnaa 22 irratti baduu kan dinne har'a kan geenye dhiifama Waaqayyoo irraati kan ka'e jedhee dubbatee jira. Kanaaf egaa seerri jiru qaamaan argamne barannee nutti himameetu gaabbii galuu dandeenya. Oonlaayiniidhaan bara abbaan keenya Noohis, bara abbaan keenya Addaamis, bara Looxis jiran, abbooliin keenya darbanis jiran, abbooliin keenya turan tajaajilli oonlaayinii sooshaal miidiyaa waliigalaa jennu feesbuukis, instaagiraamis warreen kun hundumtuyyuu hin turre. Bara seeraas, bara wangeelaas abbooliin keenya kanaan deddeebi'aa turaniiru. Seerri kun tokkichuma ba'ee taa'a. Ammayyummaa kana giddu galeessa kan godhate miti. Bilbilaatiin gadi gaabbii yookiin immoo cubbuu keenya himachuu dandeenya gaafa jedhu bara abbooliin keenya turan Museen fa'aa Abrahaam fa'aa turan bilbilaan haasa'uun hin jiru. Sooshaal miidiyaan amma garuu kun hin jiru. Wangeelaa oonlaayiniitiin barachuun hin jiru. Bara keenyarra gaafa geenyu garuu sooshaal miidiyaan kun miidiyaaleen hawaasaa kun yeroo itti babal'atedha. Baay'ee gaariidha. Ammayyummaan keenya daangaa qabaatee wangeela dhaga'uudhaaf jireenya bara baraa itti argachuudhaaf yoo ta'e baay'isee nu fayyada jechaadha. Ammayyummaan keenya garuu akka warra Awurooppaa fi Eeshiyaa biyyoota kaanii ittiin baduudhaan karaa Waaqayyoo gadhiisuudhaaf Waaqayyoo walitti bu'uudhaaf yoo ta'e nu hin fayyadu. Kana bira darbarree akka biyya keenya Itoophiyaatti gaafa ilaallu luboonni gahaan jiru. Bakka hundumaa dhiphatti jiraachuu yoo baate illee gara gadaamii deemnee gaabbii galuu dandeenya. Gara mana amantaa deemnee gaabbii galuu dandeenya. Luboota seeraa himannaa gaabbii kana nuuf raawwachuu danda'an ni arganna. Kanaaf gara isaanii deemuun gara kawaalaa garaagaraa gadaamota garaagaraa deemnee badii keenya himachuun dirqama keenya jechaadha. Seeras jechaadha. Wangeelli kan nu ajajiisa kanadha. Inni biraan garuu amma inni guddaan oonlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama gaafa jedhu
warreen biyya keessa jiran, kiristaanota biyya keetti argaman, kiristaanota haalli mijatuuf naannaa luboonni itti argaman, mana amantaatti argaman kana hin haammatu jechaadha. Kana bira darbuudhaan garuu godaansaan buddeena barbaacha biyya abbaa isaanii, biyya haadha isaanii, biyya isaanii gadhiisanii biyyoota garaagaraa obboloonni keenya bahan jiru. Fakkeenyaatiif biyyi maqaan Waaqayyoo itti waamamne, biyyi gaabbiin galamuun itti hin danda'amne, jira jechaadha. Isa kana maal gochuu qabnaa isa jedhuudhaaf obboloota keenya keessumaa biyyoota Arabaa keessatti argaman, biyyoota Arabaa alattis biyyi maqaan Kiristoos ittiin waaqeffamne, maqaan Kiristoos ittiin lallabamne jiraachuu danda'a. Isaan kana maal goonaa kan jedhus yaannis gaaffinis ka'uu danda'a. Inni biraan namni tokko biyya Arabaa yookiin immoo biyya isaatii ba'ee bakka lubni hin jirretti dhibamuu danda'a. Achumatti boqochuu hin danda'a. Namoonni baay'een biyyaa ba'anii otoo biyyatti hin deebi'in hafan, gamoorra darbatamanii kan du'an, buddeenaaf jecha lubbuu isaanii kan dhaban, qaama isaanii kan jalaa hir'ate baay'een isaanii jiru. Isaan kana manni kiristaanaa akkamitti ilaaltu? Namni akka ba'etti ba'uu isaa beeka malee galuu isaa hin beeku. Isaan kunoo maal ta'uu qaba? Waamichi Waaqayyoo immoo guyyaan isaa hin beekamu. Akka biyya keenya Itoophiyaatti erga hin danda'amne warreen Araba jiraniif kanaaf manni kiristaanaa ispeeshaal keessa yookiin immoo ilaalcha addaatiin rakkoo addaatiin jara kana maal raawwattiif kan jedhu abboolii keenya mariisisuudhaan, abboolii keenya gaafachuudhaan hin kennama yoo ta'e akkamitti kennama, hin kennama yoo ta'e akkamitti kennama, isin hoo maalirra dhaabattanii kennaa turtan kan jedhu yaadni ka'uu danda'a. Namoonni baay'een immoo akka seera yookiin immoo qannoonaa yookiin immoo tuufiitii mana amantaa diigeetti namoonni baay'een yeroo dubbatan hin dhaga'ama jechaadha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf rakkoo addaa gaaffii baay'ee yeroo hundumaa gaafatamnu irraa kaanee nama kana lakki hin danda'amu yoo jenne amantaarraa fageessuu ta'aa laatu.